Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga ittiin isin gahe hordoftoonni amantii Islaamaa hundi keessan hordoftoonni amantii biraa Rabbi ittiin isin haa ga'u jecha akkam nagaa keessanii ayyaanni ayyaana gaarii ayyaana milkii isiniif haa ta'u odeeffannoo har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaan daawwattoota keenya hamma xumuraatti nu hordofaan affeerraa kooti Andreedii Adam TV namoonni YouTube channel keenya faarata subscribe gochuun maatii keenya ta'an affeerraa keenya odeeffannoon jalqaba irratti qabnu. Namni amma dura Amaanu'eelin addabaabaayii irratti yookaan dargaggoo Wallagga akkuma beekamu amma dura iddoo fuulduree namaatitti fuulduree haadha fi abbaatitti rasaasan ajjeesee ture. Guyyaa shammoo afur dura woboodhaan deebi'eetiin namni sun harka to'annaa isaa jala oolu kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Akkamitti qabamee eessatti qabamee fi wantoota adda addaa dhumarra isiniif dhiyeessaa. Dhumarratti immootu dubree bareedduu jedhamtee adde Jamiila moo Jamiila tan jedhamtu tan dhiyeenya kana humna addaa poolisii Oromiyaa irraa gara Amaaraatti ergamtee suura isii olii gadi deemaa ture san TPLF yookaan juuntan deebi'ee booji'u yookaan qabee harka ofiitii jiraachuu fi odeeffannoo biraa isiniif qaba. Amma xumuratti na hordofaa isiniin jedha. Egaan jalqaba irratti namni amma dura nama nagayaa mucaa lafaa dhufaa qacalee Amaanu'eel jedhamu Wallaggatti ummata fuulduratti abbaa torbeeti jechuudha rasaasan dhaanii erga rasaasan dhaanii maatis awwaalcha dhoorganii turan yaadattu. Mucaan sun kan suuraa yeroo seensa irratti argitan san bakka sanitti argamee woboon adamuudhaan gumaa isaa ni baafna jettee waadaa ofirratti fudhatte guutuudhaaf bakka inni jiru boolla inni jiru barbaaduudhaan suuraa sanirra ilaalte bakka inni jiru barbaaddee suuraa sana amma dura baay'isee isinii haasa'ee tureen namichi amma qabame kana haasa'ee ture isa ta'uu addaan baafannaan isa ta'uu kan adda ba'ee guyyaa kaleessatti. Egaan lubbuu ilma namaa kan nagayaa nyaatee taa'uu waan hin jirreef woboon boolla inni jiru keessaa micciirtee gurrasaa ol baastee boojitee jirti jechuudha. Tarkaaffii irratti fudhatu immoo kan beeku ammatti woboo fi woboodha. Ammaaf harka woboo galee jira jechuudha. Namni badii ilma Oromoo irratti balleessa keessayyuu humni addaa gumaan ilmaan keenya halkan takkan bulu. Woboon gumaa keenya baasa gaafa jennu ragaa qabanneetiin ni kololaan. Amma durallee namoonni hedduu badii hawaasa keenya irratti adeemsisaniin osoo oolaniin bulin woboon tarkaaffii haalessaa irratti fudhatee garaa keenya nu qabbaneessa jira jechuudha. So tarkaaffii mucaa isaa irratti fudhatamuu qabu kan woboo himnuu miti. Booji'anii dhiisuu qofaa miti. Kan akkanaa kana booji'anii waa'ee Oromummaa barsiisuu osoo hin taane booji'anii akka godhan woboon nutti agarsiisuu qabaa jechuudha. Ilma namaa hanga fedhe abbaa torbeeti miti abbaa guyyaa yoo ta'e wanti ati addabaabaayii ummata fuulduratti murtiin tokko osoo sin ajajne humni tokko osoo mootummaan tokko sin ajajne gadi baattee ilma namaa waxaltee haadhaaf abballee caccabsuun gatiin isaa amma jechuudha. Woboon gatii isaa kaffalsiiftee akka nu barsiiftu abdii guddaa seerraa qabna jechuudha. Isa qofaa miti woboon torbee kana keessa injifannoon inni godhe guguddaa kan dubbachuu namatti ulfaatu jechuudha. Injifannoon ni jira jedhame bakka amma guutumaan guututti woboo galbeessaati. Maaliif jabbiloon nabiyyi yookaan immootu wardiyoon nabiyyi gara abbaayyaatti tarte kun immootu gara Amaaratti wardii Amaara ta'uuf tartee jirti. Sababa kanaa woboon kiftatii argame kanaan baniinsa argame kanaan haala ajaa'ibsiisaa ta'een biyyattii to'ataa jira. Naannoo Oromiyaa jechuudha. Nuti biyyi keenya Oromiyaadha dantaa Itoophiyaa irraa hin qabu. To'annaa gurguddaa godhee jira jechuudha. Mee asumaan gara mucayyoo saniititti isinii darbaa mucattiin amma dura goota Itoophiyaadhaaf wardiyaa dhaabbannaa Amaaraa daangaantii isinaa fi maaliyyoo suuraa bareedaa kaatee ijoolleen gara nafarsitee garas gootee Jamiilaa teenya maaliyyoo teenya yaaniin mucattii maqaan Jamiilaa na fakkaate deemtee tiniin osoo guyyaa takka lolii wayyaaneen qacab ay wayyaanee tana ay lola salphaatti fakkaata. Wayyaanee hojii loluu jechuun ibidda hojii loluudha. Ummatattiin ummata badduudha. Ummata wattaadara kumaatamaan lakkaaya akka hoolatiititti namni shanii jaha ari'u bar ummata jaati. Mee hin gaddaa kaleessa malee hin gaddi maal viidiyoo yoo argitan
milishaan Amaaratii fi liyyuu hayliin Amaaraa kun makiinaa irraa gadduudee jarri itti dhufnaan fiigicha isaan fiigan gara nama 500 oli nama 5 kan isaan ari'u. Akkatti isaan meeshaa lafatti darbanii lubbuu xiyya baasanii akkatti fiigan. Humna akkanaa wajjin loluuf deemtu humni addaa Oromiyaa jechuudha. Bineensa akkatti ibidda saafee fakkaatu kana wajji ummata baruuqaa wajjin loluuf deemu kilaashii 4K qabatte. Mee kilaashii takkaan namni akkamitti taankii madfii baruuqa kana wajjin loluuf deemu. Kilaashii xiyyitii 40 nyaattu 30 nyaattu. Sindi baawwan. Sagitee kana jechuudha haalli ittiin intaloo sun qabamte lolli TPLF fi Amaara hammaatee jira. Inumaayyuu TPLFin Amaara bira tartee naannoo Affaar jechuudha qubachuudhaaf weeraraa jirti. Naannoo Affaar wanni qubattuuf kaayyoon isii mootuu lafa Affaar fudhachuuf osoo hin taane achi qubatteetiniin mootummaa naannoo Amaara haleeluudhaa fi mootummaan Affaar yookaan kililiin Affaar sun himannaa mootummatti galfatee jira. Wayyaaneen dhufteen weerartee jirti. Baay'isawee weerara jechuun lafa naannoo sanitti qubataniitiin loluudha malee irraan fudhanne ani beekoo fudhatanillee ummanni quufeera. TPLF ila funyaan kanatti galee jira quufni. Amaara bira tartee inumaa wannooti tartee jechuudha. Ummata maali gurraacha kanatti jechuudha. Sini galee waan akka sodaa tokko malee jechuudha. Affaarin maal kana jechuun deemanii amma Finfinnee gahuuf xiqqoo isaan hafe. Haala ajaa'ibsiisaa akkanaa kana keessa jira. Mootummaan fatanaa gurguddaan inni dabarsaa jiru. Fatanaa kana yoo asiin waa isa goddolu asii waan biraa haasa'an waa'ee bishaanii haasa'a. Waa'ee waraanni Finfinnee bira ga'u ga'e kana dhiise waa'ee bishaan guunnee maali haasa'a ajandaa jijjiiruuf. Bishaan guutamuudhaaf waa'ee namni dhoorgaa jiru jira san biyyattii tanatu wajjin akkana dhaadannoo afaanii gochaa jira malee lolli hin jiru. Lolli bishaan irratti abadan hin jiru. Kijiba kun. Biyyi tun kaayyoo jarra dha'uu hin qabdu. Kaayyoon jarri qabdu yoo jiraate bishaan san karaa nagayaatiin karaa tasgabbaa ta'een gamtaa adda addaatiin deemanii hanga danda'ame biyyaan irraa qoodamuudha. Kasan irraa fi lolli wayii hin jiru. Lolli jiru biyya keessa. Wayyaanee TPLF ABO fi jarattii bilisiginnaa tan. Kana lolli jiru jechuudha. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya ammaaf isinitti hin baay'ifnu lafta ayyaana turtii gaarii naaf qabaadha. Ayyaanni ayyaana gaarii, ayyaana itti miskiina yaadattan, ayyaana harka qalleeyyiitti yaadattan, ayyaana waa itti kennattan, akkasuma ayyaana maatii keessan itti yaadattanii hiriyoota keessan itti yaadattan haa ta'u. Hordoftoonni amantii musliimaa irra deebiidhaan bagattiin isin ga'e obboloonni keenya kan kiristaanaa fi kan amantii biraa hordoftanillee waa'ee ittiin isin haa ga'u, isin jaalanna, isin kabanya, isin cinaa jirra. Ayyaana kana akka waliin kabanyullee abdii qabna. Turtii gaarii naaf qabaadhaa nagaatti.